Ani gaafiin ani qabu waan gaafii sadan sana yoon adeemsa isin gaafadha. Akka amantaa musliimatti Iisaa jettu. Iisaan maal inni gaheen musliimaaf qabu? Iisaan isaa dhufee haati isaa eenyuun abbaan isaa hoo? Ittaan sudhaan immoo Iisaan yeroo ammaa kana eessa jira? Ergamoota kaan waluma qixa moo kan isaa inni caala moo kan isaa gadi bu'aadha gatiin isaa jechuudha. Itti aansuun immoo akka amantaa musliimatti isin gaafachaa jira. Muusaan maa inni hojiin isin biraa inni qabu? Muusaan maal isin barsiisee deeme moo ni jira moo akkam ta'ee jira? Kana kan biraa ani irraa fadhee yoo yaadadhe isin gaafadha. Gaafinatti gaafatte tokkoffaan Isaa alayhi salaam abbaa fi haadha qabaayyuu lammaffaa sadarkaa inni qabu akkamii? Museenoo waa isin barsiiseeraayyuu waan jettu nutti fakkaata Muusaa jechuudha. Museen jenne Muusaa. Muusaa jechuudha. Eenyure? Anuma karaa silaa wangeela irraa barattu waan ta'eef Musee waan jettan malee ani Muusaan jedhe. Eenyu jette? Ati Musee jette? Musaa no Museen jenne ani Musee waan ta'e nan beeku. Aywa. Maqaadhuma si cinqeennaan maayikii banatti haa ta'u ishee. Hayya. Gaaffiin jalqabaa Isaa alayhi salaam yookiin Yesuus Kiristoos abbaa fi haadha qabaayyuu jettee gaaffii gaafatteef Yesuus Kiristoos haadha qaba. Akkuma nama kamiiyyuu garaatti baattee. Maal taatan Ustaas Farhaan dhiifama Yesuus Kiristoos hin jenne Iisaan jedhe Iisaa malee Yesuus Kiristoos yoo ta'e guyyaadhaan arrabsaa maa ooltu Iisaan jedhe ani Iisaan arrabsitu isin Iisaan jechaa jiran. Jechuun amma waa'ee maqaati sun maqaa Iisaan Yesuus afaan Oromootiin sitti himaa jira. An afaan Oromootiin sitti himaara waan ta'eef afaan Oromoo sana bifa wal keessa makeen dubbadha sun si cinqinaaf shiraqqoon qabu. Kanaafuu Iisaan yookiin Yesuus kan nun jennu afaan Oromootti haadha qabaa jettee haadha qaba. Durbee Maariyaam irraa ati isaa Maariyaam jedhamti. Maqaa isheetiin Quraana tokko suuraa guutuutu mogga'ee jira. Isheen kun egaa ilma ishii kana akkuma nama kamiiyyuu Yesuusin yookiin Iisaa alayhi salaam garaatti baatteedha isa deesse jechuudha ciniinfatte. Garuu akkamitti ulfoofte kan jedhuuf immoo jecha ta'e jechuun maal taate ulfoofte jechuudha. Jecha ta'e jedhuun gaafa ulfoofteedha jettu hin deesse illee. Gaafa deesse Iisaan alayhi salaam kun maaliin isiniif ka jette garbicha Rabbii fi ergamaa Rabbiiti. Eenyu Iisaan yookiin Yesuus alayhi salaam. Garbicha Rabbii fi ergamaa Rabbiiti gaafa jennu Quraana irratti hundoofneeti kan dubbannu ni jalqaba. Quraana boqonnaa 19 lakkoofsa 30 kaaftee dubbifte maal jedha aataani alkitaaba waja'alani nabiyya waja'alani mubaarakan aynamaa kunta awsaani bissalaati wazakaati maa dumtu hayyaa jedha. Iisaa alayhi salaam gaafa dhalatee dhaate ani garbicha Rabbii subhaanahu wa ta'aalaati ergamaa taasiseera kitaaballee naaf kennee jira jedha. Bakka hin jiru hundatti immoo akka isaa sagaduu fi akka illee zakaa kennu na ajajee jira jedha. Rabbi namman lubbuu kiyyaan jiraadhutti jedha. Eenyu Yesuus yookiin Iisaan jechuudha. Tole ergamummaa isaa akkanaan itti fufee osoo jiruuti sadarkaa isin biratti qabaa jette kan gaafatteef Rabbiin subhaanahu wa ta'aala nuti laa nufarriqu bayna ahadin min rusuli nabiyyoota tokkoon isaanii tokkoon itti ol mirga keenya yookiin fedhii keenyaan hin caalchisnu laakiin Rabbiin subhaanahu wa ta'aala walaqad faddalnaa ba'dahum alaa ba'din darajaat jedhee Rabbiin suuraa boqonnaa 17 keessatti dubbatee jira suuratu Israa keessatti maal jedhe garii isaanii gariirra sadarkaa isaanii wal caalchifnee jirraa jedhe nabiyyoota wal caalchifee jira sadarkaa fakkeenyaaf akkamitti caalchisee jennaani nabiyyiin nabiyyummaa isaanii wal muqixxeedha hunduu nabiyyiidha. Wanti wal caalchinu hin jiru nabiyyummaa isaanii irratti. Garuu hojii raajii garaagaraa dalagan irratti Yesuus yookiin Iisaa alayhi salaam waan Museen dalageen dalagu sadarkaa caalchisee jira. Museen bahaara adda kutee darbe Yesuus Kiristoos immoo bahaara adda kutee inni darbe tokko hin jiru jechuudha. Yookiin Iisaan alayhi salaam. Isinii galee fakkeenyaaf Muusaan alayhi salaam muka isaa bofatti jijjiiree jira fedha Rabbiitiin. Garuu Yesuus Kiristoos muka bofatti hin jijjiirre. Karaa kanaan Yesuusin hin caala jechuudha. Akkuma kana Iisaan alayhi salaam fedha Rabbiitiin du'aa kaasee jira. Museen immoo hin kaafne. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam fakkeenyaaf aduu ji'a bakka lamatti baasanii jirani. Muusaa yookiin Iisaan immoo alayhi salaam maal hin goone waan kana jarri hin goone. Kanaan immoo isaan hin caaluu jechuudha. Kanaafuu Rabbiin subhaanahu wa ta'aala akkaataa isaaniif raajii yookiin immoo
ayatoota isaaniif kenne keessatti sadarkaa isaanii wal caalchisee jira jechuudha. Kana jechuun garuu nabiyyummaan isaanii wal caala jechuu miti, nabiyyiidha hundumtu jechuudha. Garuu raajiin jarra hojjetan raajiin jaraa'u gargarii jechuudha. Isaan amma eessa jira kan jetteefi samii keessadha kan jiru, samii keessa kan jiru. Ammoo samii inni jirurraayyuu samii biraarramoo kan isarra caccaalurraayyuu immoo nabiyyoota biraatu jira. Samii keessa jiraachuun isaa waan addaas taasisa jechuudhaaf samii irra jijjiirurra kan isa caalurrayyuu nabiyyoota biraa jira. Museen isaa olitti jira, samii isaa olirra jiru jechuudha. Sigalee saniifuu samii irra jira. Bor immoo deebi'een dhufa, gaafa deebi'ee dhufu immoo hundumaa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qur'aana keessatti illee boqonnaa 4 lakkoofsa 159 irratti deebi'ee duudhaaf otoo inni hin du'in garuu warri kiristaanotaaf Yahudoota Yesuus Kiristoos nabiyyummaa isaatti amananii hin fudhatu jedhe. Seera inni bushaa ture seera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jala deemanii osoo hin jaallatiin dirqamaan akkasitti deebi'ee du'aa jedha. Kanaaf Isaa alayhi salaam waan amantaan kiristaanaa namoonni itti daddabalan irraa alatti waan hundee barsiisturraati. Isaa alayhi salaam garbicha Rabbii fi ergamaa Rabbiiti jennee amannaa jechuudha. Akkasi. Waa'ee Musaa alayhi salaam immoo yookiin Museen waa isin barsiisera jettu Museen wanti nu barsiisan jiru, Yesuus ni dabalatee wanti nu barsiise tokko hin jiru. Nuunnan kan nu barsiise Nabi Muhammad salawaatu Rabbi wasalaamu alayhi. Rabbiin Qur'aana keessatti boqonnaa 61 keessatti maal jedha? Laqad kaana lakum 60 keessatti laqad kaana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmil akhir jedha. Nabi Muhammad salawaatu Rabbi wasalaamu alayhi nabiyyi keessatti qudwaa yookiin moodarniin gaarii isiniif taasisamee jira yookiin hordoffiin gaarii isiniif taasisameetii jira. Kanaafuu namni Rabbii fi guyyaa qiyaamaa gahuudhaa bakka gaarii arguudhaa barbaade yookiin Rabbii guyyaa qiyaamaa barbaade jannata kan argachuu barbaade jechuudha. Walumaa galatti liman kana yarju Allah wal yawmil akhir jechuun guyyaa qiyamatti kan amane Rabbi subhanahu wa ta'ala jannata kanaaf kennu ka barbaade ergama Rabbi salawaatu Rabbi wasalaamu alayhi hordofu jedhe kan nu barsiise Nabi Muhammadi kan hordofu Nabi Muhammadi Yesuus kan barsiise warra Israa'eli Museen illee kan barsiise warra Israa'eli nuun illee nu barsiisuudhaaf illee aangoon isaaniif hin kennamne jechuudha. Akkasii gabaabaatti deebiin kee. Itoo gaafatanii guyyaa guutuu nama ga'u sadarkaa nama jalaatti nama biraa jalaaf yeroodha. Waa maraafuu waan xiqqoo isin gaafadha. Osoo Yesuus Kiristoos osoo Iisaan hin dhufin kan akka Iisatti dhufan ni jiru yookaan immoo booda isaallee kan akka Iisatti deebi'anii dhufan ni jiru ergamoota keessa. Nabi Muhammad ni haa ta'uuti isaan xiqqeessu yookaan guddisuu osoo hin ta'in Iisaadhaa ol immoo Iisaadhaa gadi. Aangoon isaan qaban maaltu kan Iisatti isaan godhe kan Iisatti ol isaan godhe. Iisaan immoo maaltu isaanii gadi godhe. Yesuus Kiristoos nabiyyoonni sobduun akka kaatu inni dubbataa ture akka macaafa keessanitti akka Quraanaatti garuu san duratti nabiyyiidha jedhee kan kaadhaa ture tokko hin argine. Haa ta'u garuu Nabi Muhammad immoo Yesuustu caalaa jette. Akka nama siin jedhe sadarkaa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala wal caalchisetti nuti nabiyyummaadhaan wal qixxee jenneerra. Yesuus nabiyyiidha, Nabi Muhammadis nabiyyiidha. Yesuus nama, Nabi Muhammad nama. Namummaa isaanii fi ergamummaa isaaniitti lamaan isaanii wal qixxee garuu sadarkaa isaanii Rabbiin subhaanahu wa ta'ala wal caalchiseera. Fakkeenyaaf Nabi Muhammad salawaatu Rabbi wasalaamu alayhi Rabbiin addunyaa guutuudhaaf gaafa ergu Yesuusin mandara tokko qofatti erge. Innis Israa'eloota qofaaf kan inni erge jechuudha. Nabi Muhammad garuu addunyaadhaaf boqonnaa 25 lakkoofsa tokko irratti akkasumas suuratul Faaxir irratti boqonnaa 35 irratti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addunyaa kanaaf akka ergaman dubbataa jechuudha. Ligalee lamaffaa Quraana keessatti Isaan alayhi salaam akkuma macaafa keessatti dubbatu boqonnaa 61 faa lakkoofsa 6 irratti warra Israa'elootaaf akka ergame boqonnaa 49 irratti Israa'eloota qofaaf akka ergame dubbata. Kanaafuu kan Israa'el qofa bushuu fi kan addunyaa bushuu gargari. Kan Itoophiyaa bushuu fi kan Ameerikaa fi Awurooppaa addunyaa kana walitti qabee bushuu gargaridha. Kanaafuu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addunyaaf ergaman hin caalu jechuudha. Kabira ergama Rabbi sallallahu alaihi wasallam Rabbiin waashanii nabiyyoota durii na caalchiseeraa jedhan. Sana keessaatiin inni tokko nabiyyoonni durii bakkuma masjida keessa sagaduu qaban keessa sagadan malee dirqama gadi ba'anii goodaa garaagaraa bakka jiranitti sagaduudhaan danda'ani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maal jedhani? Rabbiin dachii kana maal naa godhee jira? Masjida naa godhee jira, guutuu xahaara naa godhee jira jedhan. Tole? Kanaafuu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isa alayhi salaam sirrii caalaniin. Kan biraa maaliin caalan jennaan? Isa alayhi salaam kan raantiin caalaniin Nabi Muhammad barsiisan keessatti jechaan qofa osoo hin taane gochaallee nu barsiisan akkaataa jireenya hawaasummaa maatii keenya wajjin jiraachuu dandeenyu. Har'a ilmoo koo kan hin guddisataa jiru, jaartii koo kan hin bushataa jiru, akkaataa jireenya koo ittiin gaggeeffataa jiru
Nabi Muhammad irraati argeen akkaataa jarri ittiin deeman hin deemaa jira. Fakkeenyaaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daldala keessa turan. Daldala keessa turan keessatti fakkeenya nu turan. Nama dhugaa dubbatuu fi nama haqaa nama hin nyaanne turan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuti musliimoonni immoo karaa jaraa qabannee deemna waan taateef daldala keessatti haqa nama hin nyaannu karaa isaaniillee hordofnee deemna jechuudha. Nama amanamaa taane haga dandeenye tokkotti akkasittiin deemuudha karaan nuti irra deemnu. Kana nu barsiisanii jiran. Yesuus Kiristoos garuu waa'ee kana akkamitti akka daldalluu fi haqa nama akkamitti akka eeggannu nu barsiisne jechuudha. Maatii koo akkamittiin akkamitti gushachuu qabu. Ijoollee koo akkamitti wajjin jiraachuu qabu. Jaartii kiyya akkamitti akka jiraachuu qabu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu barsiisanii jirani. Garuu Yesuus Kiristoos wanti nu barsiisan jiru. Kanaan Nabi Muhammad sirriitti caalaniin jechuudha. Sirriitti caalaniin. Kanaafuu akkaataadhuma duniyaa kana irratti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karaa harka hedduudha karaa Yesuus Kiristoos Rabbiin subhaanahu wa ta'ala irra ture yookiin karaa irra tureen harka hedduudhaan caalsanii jira jechuudha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Kanaaf ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu waladi Aadam jedhan. Ani caalaa ilmaan Aadamiiti jedhan ergamaan Rabbi salawaatu Rabbi wa salaamu alaihi. Kanaafuu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyootuma kamiinuu Yesuus qofaa osoo hin taane nabiyyootuma kamiinuu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka caalchiseen sadarkaadhaan ni dubbatu jechuudha. Kanaafuu ni caalanii sadarkaadhaan gocha waan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala isaan kennee fi sadarkaa isaan isaaniif kenneef hin caalu jechuudha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waan ifa galaa fi beekamaadha. Hayyee gaaffii biraa qabdaa? Hayyee gaaffii biraa hin qaba garuu mee carraa biraatii kenna. Garuu kan jedhu Yesuus nama hundaaf dhufe saba hundaaf dhufe malee Iisaan saba hundaaf dhufe malee Yohaannis Israa'el qofaaf miti kanan dogoggortan. Hayyee tokkoffaan silaa quraana keenyatti dursa yeroo hundumaa irratti kan dursinu quraana keenya waan ta'eef quraana dursina. Rabbiin akkuma sitti mayyee boqonnaa 3 lakkoofsa 49 irratti wa rasuulan ilaa banii Israa'el. Malee quraanni dura dhufee jiraasa. Maayikii qabadhu. رسول قرأ ورا إسرائيل ترجم إلى رب سبحانه وتعالى دبت سورة الصف بقولنا جاتني تقول لكم سجارتي وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم يروي عيسى عليه السلام ورا إلمان إسرائيلين أني إرجما قرأ كي سنتي إرجمت وفجر إيادة وجر كنافو إرجما قرأ سنتي إرجمت وفتوسا قرآن إفان فتلفنوفكا إيه جتشورا ما شافت سودة بينه ما توصل بقولنا إن شاء الله كونسيبت ما فررتي Oolota Israa'el badanii qofaaf ergame yookiin duwwaadhaaf ergame jedhee Israa'elota qofaaf ergamuu isaa kan inni dubbatu. Hin beeku addunyaadhaaf ergame kanatti jettu isaa akka fidde hin beeku yoo qabaatte ragaa kennaa kennita Yesuus Kiristoos kan ergame yookiin Iisaa alayhi salaam kan ergame oolota Israa'el badanii qofaaf akkasi dhugaan lafa jirtu. Xumurtee tana biraatti darbamoo? Nama biraatti darbaa yaadannoo koo baafadhee isinii kenna. Saba hundaaf ergame Yesuus. Itti dhufnaa yeroo koomiti sun. Jimma. Rabbisi akka jeeshu Jimma biloo Kiristaan. Jimmaan jirtaa? Jimmaan. Hayya. Ustaaza wal waan dabaltan jirtu yoo wanna ittaan ammasitti. Mashee yaadannoo ishee fidattutti. صدا والجردو وعليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلتني كم فياك بدو سلام نوت؟ ولنا قال الحمد لله عندنا سلام نو. قالنا الحمد لله كنا جرا أكمي فيان كيسن. قال والله الحمد لله ويلكم جنر. Baga jiraatanii itti fufaanii waan dabaluun qabu akkanumatti jalaan dhaga'u beektanii gubbaa kana yoo ta'e waan dhaggeeffadhe malee. Aleessa akkatti si kaa'ee nu garsiise miti mana keessa akkatti seenee dhaggeeffannu amne laa hawla walaa quwwata illaa billah maal akka ta'e hin beeku ani. Maal isin qofa isaaniiyyuu adaanii turkii dhumate na fakkaata nu turkiin dhumatuuf na rabbashaa ture wallahi eda na aarsee miti maal mataa kanatti arriin inuma natti hin bahin xiqqishumafte. Laayibii irratti moo? Laayibii irratti yeroo meeqarra na darbee na baase maal? Kaleessa guddin godhaa malee. Ajaa'iba wallahi hedduu ani maa birri 500 inni torkiin bituun faayidaan qaba warruma 100 bitatu wayyaa jemee ka fayyadamu keenya waa takka gashitee nu dhaggeeffachiistu cinqiin nu arge wallahi laayivii nam tokko dhaga'uu hin danda'u yoon akkatti seenee namni na bira seene qofa yookiin nama bira yoon seene qofa dhagaa jala teenya waa takka hin dhaga'u. Anillee bar saba saniif jecha jala ol seene barree yoo nama jala dhufe hin dhaggeeffachuu hin danda'u yoo ol ba'e malee. Ijoolleen akkatti dhaggeeffattu immoo hin beeku warri suudii keessa.
Ambeka masila VPN ni rani kenyo banne dide me yo qabatan nu ergisan male kan sani kan. Kaun kona yo bicho. Khair inshallah. Marin mo video ciccite do wargera mashallah marin bareedaadha. Bagatti dhukastani baga gootaniifi mashallah. Amma video waraaba isinillee nama nuti irraa qeebaleetiin jirra ajandaa sadii baasaatii fi anillee ni waraabaa fi kama barbaadan haa qeebaleni keessa. Aywa inshallah. Tole. Itti fufaayyee. Ayye barakallahu fiikum. Ish. Ayya feenet deebiteetta yaadannoo kee baafattee kiristaanonni jiraatan tokko tokko barreessaa. Allahu akbar. ጭራሽ አየህ የወደ ቤት ኮት ጭራሽ ወርሳሽ ኮታ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰላም ሰነና ማሰዱብሲሳ ስንዱብሲሳ እናኒ ጀለታዬ ነጋሙ ናሞል ነገሹናን ደቤዲስኔ አይዋ ነገር ማለት ቦዱሞ ወልበርቱ ደማኒ ሰበቃ ራጂ ነማ ጉዳራ nama biyya keessanidha ganda keessani aadaa qabsiifne jirra inshallah gaaf tokko interviewudhaaf an sin bira fida mashallah biyya kee jaajimo eyye natti qabamel tokko warra kaan ija qabaddaadhaani ka ija keessa qabadha akkasumatti qof mashallah naman beeku waynatti fakkaata inshallah mee wal qoranna mashallah bakash mashallah bareedaadha baga dhukeetti dhukaaftani alhamdulillah rabbi ija tageenye teenya somna ustaz faran ayye deema ayye alhamdulillah anuma kolfin alhamdulillah achu malee maal jenna waan bira lafa raajii fi faranjiin numa sassabamti asirraa ka jiru rabbi numa sassaba inshallah numa deemna ka gaaf tokko galma keenya rabbi jedhe yoo xiqqaate iddoo sadii afurii qaba namni kun mashaallah lafa fugootaniire mashaallah namatti tola dhugaa rabbi alhamdulillah rabbil alamin hayya daani barsiisaa ishee qotaatte cirraasha jirtaa daani Jira kam. nagaadha olaantu barrataa jirti si olaan wajjira barrataa jirti Baadiyyaa keessan jira. dhugaa ta'e hayyee bareedaadha hayyee olaan naa waan yaadachiise sanumaa fi kolfe hayyee ishi gaaffii qabda moo si gaafanna Gaafiin qaba. Rakkoon qabu na gaafattanis. hayyee gaafadha Tole fakkeenyaaf ammaa quraana irraa kanan gaafii qabu. hayyee Gafamaa gaafadha jiras. Quraana irraa fakkeenya quraana keessatti quraanni waa'ee kiristaanota irra deddeebiidhaan kan gaafatudha. Irra deddeebiidhaan kan ka'u. Waa'ee kiristaanota quraana keessa yeroo seenee dubbisnu irra deddeebiidhaan ka'a. Macaafni qulqulluun immoo waa'ee quraana yookiin waa'ee musliimotaa hin dubbatu. Maalidha icciitiin kana gidduu jiru? waa'ee kiristaanotaa jettani nagarre kiristaanota kamiin laata eessatti Yihuudoota yookiin kiristaanota fa'aa jedhee dubbata. Suuraa albaqaraa keessatti akkasumas waa'ee baay'eedhaan wal fakkaata jechuudha. aywa dhugaadha amma kiristaanota kanatti jettu kun warra afaan oromootti hiikameetu kiristaana jedhame kiristaanni waan jedhamu tokko hin jiru garuu haa ta'u akka afaan oromootti hiikameettu yoo ka fudhannu taate maaliif waa'ee jaraa kakkaasaa jettee kanatti dubbatteef beektaa yeroo baay'ee sheexaanarraa yeroo hunda maganfatama fakkeenyaaf bakka deemtu hundatti a'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim a'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim namaan seexaanarraa of eeggadhaa akkasitti seexaanarraa akkas godhadhaa hojii badaarraa of eeggadhaa jedhama malee hojii gaariirraa of eeggadhaa hin jedhamu hojii gaarii hojjedhaadhaan hojii gaarii tokkichatti namaa keekan jechuudha so rabbiin subhaanahu wa ta'ala
iccitiin inni waa'ee kiristaanotaa achi keessatti kaasee fi warra badiinsaa waan ta'aniif yeroo hunda warra badii dalagu waan ta'eef warra badii dalagu sana badii isaanii kaasee yeroo hunda dubbata. Namni muslimaa amma muslima waa'ee warra muslimootaas hin dubbata Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Quraana keessatti. Garuu warra kiristaanotaa daddabalee wanni inni kaasuu fi warra badiinsaa waan ta'aniif deebisee kaasa. Yeroo hunda balleessani, yeroo hunda badii dalagani. Kanaaf yeroo hundayyuu akeekkachiisa jiraaf kennaaf. Yeroo hundayyuu nuunis irraa eeggadhaa nuun jedha. Kanaafuu akeekkachiisa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan kennuuf jarri warra kafarte, warra mormitu, warra bakka hin taane deemtu waan ta'eef Yahudonnis illee Yahudota warra jal'oo waan ta'an kana nutti himuudhaaf hojii jarri dalagan hojii sirrii akka hin taane nutti himuuf deddeebisa malee gaarummaa isaanii haasa'uuf miti. Gaarummaa isaanii haasa'uuf miti yookiin immoo kiristaanonni warra jedhamu kun jallaadha jettanii waan jedhee fudhatuuf jechuudha. Sirriitti. Jallaa qofa osoo hin taane abidda warra seentullee waan taateef abidda seentedhee nutti hima deebise. Sheekii gaafiin qaba al tokko. Sheekitti booddee gaafatta qo'aatu muratu. Iddoo isaan irratti fakkeenyaaf amma Nabii Muhammadii akkuma keenya namarraa dhalate namaadha. Nabii Muhammadii nama qulqulluudha yookiin nama cubbuu hin hojjenne jettee yaadda? Hayyee inni jalqabaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qofa osoo hin taane nabiyyoonni kamuu Yesuusin dabalatee Musee dabalatee Abrahaamin dabalatee namuma akka keenyaati. Hundu Addaamiinis dabalatee Nabi Muhammad qofa miti sin jechuu barbaadeen. Nabiyyoonni hundumtuu nama akka keenyaati. Garuu Yesuusin dabalatee namni cubbuu in dalagne hin jiru. Ergamaan Rabbi salawaatu Rabbi wa salaamu alayhi kullu banii aadama al-khaxaa'uun wa khayrul khaxaa'uun at-tawwaabuun jedhani. Sigalee ilmi namaa hundumtuu dogongoraadha. Hin dogongora. Irra caalaan garuu dogongora isaarraa kan deebi'uudha jedhan. Lammaffaa Rabbi subhaanahu wa ta'ala Quraana keessatti maal jedha? Suuratul Faatir keessatti roojii ismaamaa jalla. ويبقى عند طيار بعدين نشتري لك إلى ربه نشتري لك ولا يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة جل ربي سبحانه وتعالى قرآن كسرت دبت علمنا ما جبوا إني دلك إنجر علمنا ما ولي قالت تجافة دبت يسوع علمنا ماتي خلافه علمنا ما هندم تبدي دلك إنه صار ربي سبحانه وتعالى إسكا كابوتاته دتشي كان الرتي ربي سبحانه وتعالى إسن يسوع تكون سانس رتنا بس بوسات توجده خلافه نبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه ta'ee nabiyyoota kamuu dogongora ni dalagani. Dogongora jechuun cubbuu isa akka daangaa darbuu shirkii kufrii kan akka zinaa kan akka hannaa miti. Dogongora ni dalagani. Garuu akka keenya kana wanjala guguddaa hanna zinaa shirkii kufrii irratti hin kufani jarri. Garuu dogongora xixiqqoo numa godhani. Dogongora. Bakka sanitti maal seete fakkeenyaaf amma ani iddoo Nabi Muhammad itti cubbuu hojjetan jedhee daqiiqaa tokko qofa. Hayya itti fufi dhiifama. Iddoon itti Nabi Muhammad itti cubbuu hojjetan jedhee Quraanuma keessa ragaa sii fida. Garuu nagarsiisi macaafa qulqulluu keessaa iddoo Yesuus Kiristoos itti cubbuu hojjeteera jedhu anis ragaa qabataman barbaada. Rakkoon qabaan siin kenna ati garuu Quraana keessaa natti agarsiista tole yeroo kan keessii kennee ka'u. Rakkoon qabu Quraanni yoo si bira jiraate suuraa 21 lakkoofsa 112 irra naafan hime. Siwan aja koi. Osok kat natti himtes rakkoon hin jiru. Achi biratti rakkoon qabu maaliif anarra ati waa'ee isaa keessa beektee yoo ta'an ta'eef bakka sanitti anaa fi warra na sobsiisan gidduudha. Maaliif bakka sanitti sobuu isaa agarsiisaa jechuudha. Baakura tokko irratti akkasin jedhu baakura tokko. Amantaan koo kiristaana. Kiristaana keessaa Penteedha.
Maaliif ortodoksiin taane? Maaliif ortodoksiin taane? Hin taane ka jalqabumayyuu ani peenteetti hin dhaladhe. Yeroo takka Oromoon kun hedduu muddamaa ture ustaaz asubsiisamee elemoo haasawime hedduu nu muddite bar rabbiin rahmata siif haa godhu. Elemoo. Tole dhiifama nu godhi daqiiqaa muraasaaf. Ayyee rakkoon qabu. Elemoo. 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 Maqaan isaatiin hafuura si ukkaamse kana sirraa rukutu. Elemoo. Elemoo. Abdi. Tufa dhiisaa fi tufa. Khairan. Tolii kiyya. Abeet. Jirtaa? Jira dhugaa isatti haa tolu. Ayyee peentee irratti amantaan kee? Eeyyee. Ortodoksii ta'uun barbaadne moo maaliif hin taane? Ani ortodoksiitti hin dhalanne jalqabuma peenteetti hin dhaladhe maatiin koo peentee turanii. Lamaanuu kiristaanuma miti? Tokko miti kaalli amantaa kiristaanuma jedhamu garuu tokko miti kaalli isaan ittiin wantoota nasiraatti jiru garaagara. Kamtu sirriidha keessa? Peenteetu sirriidha. Peenteetu sirriidha? Okay. Kitaabni isa kan keessanii moo isa kan isaanii sirriidha? Maal jette kitaabni maal ta'etti? Macaafni baaybiliin isa kan isaanii moo isa kan keetiitu sirriidhaan jedhe? Ande utuu kan isaanii sirrii ta'e immaa kan isaanii tana manan ture ka. Sagalee Waaqayyoo namni itti dabalee namni irraa hir'ifes mootummaa Waaqaatti xiqqaataadha jedha. Sintu itti dabalee moo saantu irraa hir'isee amma? Yoo itti dabaleedha jechatti itti dabalamaadha. Yoo irraa hir'ise hoo? Yoo irraa hir'ise immoo jireenya barbaraa keessaatii irraa hir'ataa jedha. Eenyutu itti dabale amma sintu itti dabale moo sintu irraa hir'ise moo isaantu itti dabale? Isaantu itti dabale nun akkuma inni kan Waaqayyoo kan ta'e kan Waaqayyootti fudhannee kan Waaqayyoo kan hin taane immoo keessaa baasne sagalee Waaqayyootti kan dabalee fi kan hir'iseedha malee sagalee kan namaa miti. Kanaaf kan Waaqayyoo kan hin taane itti dabalanii jechuudha isaan. Macaafa peentee akka Pirotestaantii 66 kana kan hundeessee kophaatti walitti qabee peentummaa hundeesse Maartin Luuter miti? Yaa. Isa dura jira moo hin jiru Ortodoksiin? Jira malee. Hayyee sintu dhufe kan isaanii irraa hir'ise ka? Nuni kan isaan ikkoo kan isaanii qabatanii jiru barammayyuu 81 isaanii irra ne bar. Maarree ka isarraa 81 irraa fuutanii 15 hir'istan kasiin. Ilaa dhaggeeffadhu. Macaafa 81 tokko keessaa 15. Digalee. Dhaga'u jirtaami? Si dhagaan jira jedhe. 81 keessaati 15 suni isa bara callisuu bara Waaqayyo hin dubbanne keessa barreeffamedha. Bara callisaa jedhamee beekama. Akkam bara callisaa wanta jedhamu jira? Ente kana koo baayibilikaalii dhiisitis istoorikaalii iyyuu beekamaadha. Miree daarkeeji የሚባል ነገር እንዳለ አታውቅም? bara dukkanaa. Daarkeeji wanta jedhamu hin jiru jedhati. Istirii keessatti hin baranne? Inni dogoggora istiriitiin jedhe barri daarkeeji jedhamu hin jiru jedhati. Itti deebinaa isa. Dogoggora istiriin jennu kaa. Seenaan baratamee lafa taa'ee wanta jiru. Daarkeeji jedhamu hin jiru obboleessa kiyya. Bara daarkeeji nana fakkeenyaaf Awuroopaanotaaf daarkeejiidha barri sun. Warroota biraatiif daarkeejiidha. Garuu biyya yeroo hunda qaroominni keessa dagaagedha. Barri isaan daarkeejiidhaan warri seenaa sana barreesse yeroo sana keessa ofii dukkana keessa jiru daarkee jedhanii barreessan malee nati istirii keessatti hawaasa keessatti baratte suni warra seenicha boce sanatu dukkana keessa ture yeroo sana. Hatta yeroo sana keessa Damaasqoorraa
qaroomina gurguddaa keessa turame hadaraan islaamaa galmalee babal'atee sa'aatii mammate harkatti kaa'attu moobaayilii irraa ilaaltu kana bocee gaafa inni ergeefi jedhu mootii biyya sanaatti yeroo sana keessa kun xonqolaa wayiiti xibbii dhedhee ofirraa deebisaa ture warri daarkee jedhanii barreessa mootii biyya Faransaay yeroo sana ofii dukkana keessa turan malee yeroo sana addunyaan qaroomina addaa keessa turte yeroo sanayyuu sigaleera jaarraan daarkee jedhamu addunyaa keessatti hin galmoomne warra barreessa amma jalaan jijjiirii tasnaa deebi'i saseenaa boodatti deebina. Ani dhuguma dubbachuuf jalqabumayyuu waa'ee seenaa amantaa haasa'uuf hin dhufne baay'ee waa'ee Yesuus Kiristoos dubbattu jedheen dhufe malee situ jalqabnaa man seene malee ani waa'ee seenaa amantaa haasa'uu barbaadeeti miti. Waa'ee Yesuus Kiristoos koo achi keessa jira qoy rakkoo hin qabuuti seenaa si haasofne koo yeroo qabanna malee rakkoon tokko hin jiru baaba kiyya si galeera. Situ mata dureen jalaa jijjiiraa jirta sitteeffan jedhe bar ana miti. Situ deemsisaa jira bara amma mata dureen waan ati jetteen si jalaa dubbataa jira malee ofii koo kireetii waan godhee dubbataa jiru hin qabu. Ayyee rakkoo hin qabuuti garuu walumaa gala barri daarkee jedhamu akka hin jirre qabadhuuti booda garuu walitti deebina mata duree kana yoo barbaadu. Barri daarkee jedhamu hin jiruu fi hin jiraa isa kana istirii keessatti waan barannee lafa keenya tokko yeroo biraa walitti deebina isaaf. Ayyee hin jiru jenneen dabarru ka. Yeroo biraa walitti deebina jennee dabarra malee. Ayyee rakkoon qabuuti garuu macaafni 66 jaarraa 16ffaa keessa Maartin Luuteriin filatame miti. Maartin Luuterii sun taane inni meeshaa ittiin safaramee qaba inni waa'ee inni intini mataa isaatii qaba rakkoon qabu. Diyaameetirii akkamiiti meeshaa akkamiin safarame? Inni intini mataa isaa qaba rakkoon qabu isa. Jeeri kanatti beekama. Mata duree biraa keessa. Meetiraan immoo miizanaan immoo. Inni intini seera mataa isaatii qaba waan ta'eef amma waa'ee waaqummaa Yesuus Kiristoos. Kamtu isa 81 moo 66 dura tureen siin jedhe. 66 duruma ture achuma keessaa bahe malee addatti kan biraa barreeffame miti maal tokko maal ta'a. 81 jiru 66 keessaa filattanii 15 achi hambistan miti siin jara. Eeyyeno. Malee qoigaa ilaa 81 ture sana keessaati fudhame malee inni sun dura ture inni kun booda barreeffame miti achuma keessa ture bardurayyuu. Keessa ture sirriidha walii galla. Garuu isa 15 keessaa hambistan sana sinturraa hir'ise miti. Nuturraa hir'ise miti sagantaa waaqayyoo miti durumayyuu. Oi, keessa galee malee sagalee waaqayyoo hin turre durumayyuu yeruma sanayyuu. Keessa galan warra ortodoksii keessa gashee. Mee peenteetu sirriidha ortodoksiin sirrii miti ragaa jettu mee ragaa qabda kanarratti. Sirrummaa fakkeenyaaf amma peenteetu sirrii miti. Ortodoksii sirriidha musliima sirrii miti kan jedhu ragaan akkasii barreeffamuu baates faayidaa tokkollee nuun qabu asirratti waan asitti himuu qabu. Maaliifi jettee na gaafachuu dandeessa. Ani toleeraanii sirriidha innan jedhuu fi ati abuun sirriidha ofiin jechuu dandeessa. Ani ofii koon sirriidha ofiin jechuu hin danda'a. Ati yoomillee ofii kennan sirrii miti hin jettu. Anis ofii koon sirrii miti hin jedhu. Dogoggorarra jiran jedhan. Qoy sirriidha hin danda'ama jechuun kan namni jedhu jiraachuu danda'a yaa'u. Garuu ani sirriidha innan ofiin jedhu sirrii nan taasisu. Sirrii akkan ta'e kan beeksisu gocha koo wanni ani hojjedhutu sirrummaa koo ibsa malee sirrii ta'uu kiyya ani dubbachuudhaan wanni dhufu hin jiru. Walumaa gala bakka peenteen sirriidha, Pirotestaantiitu sirriidha, Ortodoksiin dogoggoradha kan jedhu hin jiru. Wanti caafame hin jirudha miti yaadni kee. Amma wanni isin jedhaa jiru sun jiraates dhiises nuun fayyadu. Jechuun fayyaduu dhiisuu isaa booddeetti deebina. Garuu hin jirudha miti deebiin kee kanaaf hin jiru. Amantii jechuun immoo silumayyuu waan akkas jedhamudha dhaabannee amanna miti bara. Amantiin kan annee lafa keenye pheenxeen sirriidha jedhee barreeffamee isa akka jedhee barreeffame ilaallee amanna miti. Gocha isaa ilaallee amanna malee taatee isaa ilaalleeti malee.
malee atamma sirriidha kan jedhu hin jiru jechuudhaani wanni kuffisnee dabarru hin jiru bar taatee ta'u gocha achi keessa yookaan immoo qajeelfama inni kennu sanarra dhaabbanneetu itti fufnaa jechuudhaani. Amma Efesoon boqonnaa 4:5 irratti amantiin tokko cuuphaan tokko waaqayyos tokkodha. Yaa. Amantiin tokko inni jedhe sun amantii isa kamidha? Amantii Yesuus Kiristoositti amanuun ka Yesuus Kiristoos waaqa guutuu ta'ee foonii mul'achuu isa amanuu amantii tokkicha sana. Laakii qo'ee inni rakkoon qabu. Amantichi kamidhaan sidha? Amantiin tokko jedhe miti. Jechuun amantaa hedduun akka jiru beekannumtu yeroo sana. Si galee? Keenyaaf Yihuudoonni jiru amantaalee hedduun akka biyya lafaarra jiran warri waaqayyoo oli tolfamaa gabbaranis jiru baay'een jiru. Garuu tokko gaafa jiru tokko duwwaa sirriidha jechuudhaaf miti gaafa sana. Yeno. Ayyee isheen tokkoon sun ishee kamidhaan siin jedhe? Ishee tokko sana. Isheen ta'edha moo ortodoksiidha moo musliimadha moo maalidha moo maalidha ishee kamidha? Goobas. Ishee tokko sana ishee kamii kan jedhu gaafatteemi? Isheen sirriin sun. Maqaadhaan wanni mogga'e hin jiru bar gochaan beekna malee ishee tokko sana pheenxee jechuu dandeessa ortodoksii jechuu dandeessa musliima taatee qajeelfama achi keessa jiru sana ati maqaa musliima jedhu moggaafattee qajeelfama achi keessa jiru sana yoo raawwatte amantii tokko sana qabattee jirta jechuudhaan malee maqaadhaan wanni lafa keenya hin jiru maqaan moggaasaa ati yoodha maqaan kee toleeraadha. Toleeraadha. Galee? Toleeraadha. Paaspoortiin kee toleeraadha. Eeyyee. Akkas miti? Akkas. Ani immoo lakki ati toleeraa miti jedhee nama fakkeenyaaf immigireeshinii taa'ee. Ati toleeraadha. Paaspoortiin kee ashaaraan kee toleeraadhaan jira. Immigireeshiniidhaan immoo yeroon si waamu Abu Talhaadhaati lakki toleeraa miti yoon siin jedhe sirriidha. Sirrii miti maal paaspoortii koo argaa jirtaami? Ayyee sirrii miti. Kanaafuu maqaa keessa sirriidhaan maqaa isa qabdu sanaan waamamuu qabda mitiiri? Malee fakkeenyaaf yaadni kee aayidoloojiin kee Abu Talhaadhaa wajjin walii galeedhaa fi ati dhuftee toleeraan irra dhufee Abu Talhaa jedhamee waamamuu hin danda'u. Abu Talhaan dhaqee toleeraa jedhamee waamamuu hin danda'u. Walii gala miti kanarratti? Kanaafuu dhibba guutuu walii gala. Maqaa jechuun mallayaadha waan ittiin beekamtudha waan gaaddisa isaa jalatti ati ittiin walitti qabamtudha. Si galee? Fakkeenyaaf maqaa kana moggaafattee kaateetti fakkeenyaaf amantaa pheenxee moggaafattee kaatee aayidoloojii biraa qabaachuun malta. Inni si fayyisuu dhiisuu inni waan biraa ta'ee osoo jiru garuu ati maqaa ittiin moggaafatte sanaan maqaa sirriitti si waamaa jiru sanaan si waamuun dirqama kiyya. Akkas miti? Ati fakkeenyaaf har'a dhalattee waggaa 20-30 ta'uu dandeessa. Har'a maqaa malee as jirta aayidoloojii isaa maqaa isaarraa maalan fuudhaa hojii isaanii ilaala jechuun nan danda'a si baruudhaafan. No akkas ani wanni siin jedhee amantiin gaaffii afaaniiti kun gaaffii afaanii. Naagale ka yooma waliin dubbanne bareeda siin jedheeti ka baranis imma wanna keessa jiru yoon dubbadhee hiikamee si waliin haasa'amee. Kanaafuu walumaa gala warri Yihuudotaa bara Yesuus Kiristoos keessa turaniiru moo turri? Turaniiru. Mana sagadaa mataa isaanii qabu moo qaban? Qabu. Itti waaqessaa turanii amantaan isaanii beekamaadha, seerri isaanii beekamaadha. Waa hundi isaaniiyyuu beekamaa ture. Eeyyeno. Digalee wasamaaraawiyaan hin jiru, ahzaabonni jiru, baay'eetu jiru turan. Sirriidha. Israa'elootuma keessaa osoo hin bahin jechuudha. Hundi isaaniiyyuu siyyaamee itti waamaman qabu, maqaa mataa isaanii qabu. Ifaadha miti? Naagalaadha jedhi rakkoon qabu. Si dhaggeeffatan. Ati immoo Yesuus Kiristoos immoo fakkeenyaaf Efesoon 3:4 irratti amantaan tokkittiidha kan inni jedhe sun amantittiin Yihuudaadhaan jedhe moo Ahzaabiyootaan jedhe moo Kiristiyaanaan jedhe moo Pheenxeedhaan jedhe moo Ortodoksiidhaan jedhe moo Islaamaan jedhe moo kamidhaan siin jedhe gaaffiin kokko baay'ee yartuudha moo kofumaa jalanaa naannofte malee. Naagalee wannan siin jechuu barbaadeetu amantiin suni sa'aatii sanatti maqaa kana jedhamee ittiin kennamne yeroo sanatti Yesuus Kiristoos lafarra dhufee gaafa barsaa ture sana maqaa amantaa moggaasee sin qabu maqaan amantaa kenname sin jiru callisee Yesuus bartoota Yesuus Kiristoos jedhamee hordofamaa ture yeroo sana. Maalitti waamaa ture inni maalitti waamaa ture?
Yesuus moo? Yesuus akkasumatti bartoota keessaa fudhatee maduukaa akkumatti bartootuma Yesuus jedhamanii baaduu waamamaa turanii barsiisaa. Fakkeenya sii galuun si aadaa boqoyi. Si galee amma paartiin biyya bulchaa jiru jira miti amma biyya keenya keessaa. Utuun hin fixinni harkaa fuutee mutuun siin deebisin malee siin xumuraam. Iddoo biraan na jalaa dhaqaa jirtaafan paartiin biyya bulchaa jiru. Paartiin biyya bulchaa jiru jira miti. Deebii makeetiif kallattii si qabsiisuudhaafan. Ayyee. Paartiin biyya bulchaa jiru jira miti amma biyya keenya keessa. Paartichi maqaan isaa maalidha? Badhaadhina. Badhaadhina. Ayyee. Paartiin gara biraan tokko morkataan tokko ka'ee fakkeenyaaf kan morkataan koo ilaalcha as keessaa mormu. Fakkeenyaaf yoo ka'ee dhufe maal ta'e moggaasa maqaa isaatiin adeemsa maqaa isaatiin dambii ittiin bulmaata maqaa isaa baafatee moggaasa maqaa isaa viizhinii isaa meeshinii isaa baafatee dhufamoo akkasumatti. Akkasuma. Akkas. Sigaleen bara sana keessa amantaalee hedduutu jiru. Amantaalee hedduu jiran kan ammoo hundi isaanii gariin kan nama waaqessu jira, kan nagaa waaqessu jira, kan waan adda addaa seerota cabsanii waan biraa keessa deddeeman baay'een isaanii ni jiraatu. Isaan kanatti deebisuudhaaf dhufe barsiisuuf. Akkasumatti isaan barsiisuuf cubburraa deebisuuf karaa qajeelaarra isaan kaa'uuf barnoota sirri barsiisuu dhufe. Alaabaa maal jedhu jala raayyaa maal jedhu jala dhaabbateeti. Ani maali jedhee waamaa ture eensin jedhaa jira. Maalli isaanii maalitti qophaa'e? Maalli isaa maalitti qophaa'e barsiise? Waan siin jechuu barbaade gaaffii kee lama si jalaa ta'e ammala. Gaaffii kee lama ta'uu garuu argaa jirtaa? Tokkoffaa maqaan amantii sun eenyu turedha? Lammaffaa immoo maalli isaa kottaa'ii jedheedha. Lakki maarree ka maalli isaa kottaa'ee jechuun mataan isaa iyyuu fakkeenyaaf ati beentummaa keessa jirta miti? Ati beentummaa dhiisitti gara islaamaa kottuu yoon siin jedhe amma beentummaa sana dhiistee gara islaamummaa maqaadha kun okkoo gara raayyaatti si waamaa jiru isuu ibsisii kenne malee waan biraa tokko keessa hin galleban. Kana eeshaayyee maalli isaa kottaa'ii isee dhugaa dhiifnu gaa. Maqaan sa'aatii Yesuus Kiristoos lafarra deemee barsiisaa ture sanatti maqaan itti kenname hin jiru ergasii garuu moggaasi pheenxee jedhamu kennameefi siin jedhan. Kanaaf inni sirriin isa kam isa jettuu fi pheenxee ta'uu sitti mee jechuudhaan. Eenyu kenneefi moggaasa pheenxee? Eenyu kenneefi? Guyyaa ayyaanaa ta'etu jira ture beektee macaafa qulqulluurra guyyaa ayyaana. Eenyu kenneefi jedhu eenyu? Lafanni keensitti maka. Guyyaa ayyaana wayii jira. Ayyaana sana irratti walitti qabamanii uummatni utuu ayyaaneffataa jiraniiti. Dingata itti sibantii waaqaa banameetu hafuurri waaqayyoo yookaan immoo ayyaanni waaqayyoo namoota achi jiran sanarra buufate. Guyyaan sun yeroo sanatti maal jedhamee beekama? Ayyaana pheenxee qoosxee jedhamee beekama. Ayyaana pheenxee qoosxee jedhamee kan beekamu sanarraati guyyaa sana tokko jedhee amantiin inni hundaa'e tokko jedhee bartoota Yesuus Kiristoosiin amantiin jalqaba Yesuus erga ol fudhatame booda hundaa'e yeroo sana pheenxummaan jalqabe achumarraan pheenxee kan jedhu kennameefi jechuudhaan. Naadhaabadhammas mee moggaasa pheenxee ka jedhamu ayyaana amma itti isaa ta'u pheenxeqoosummaa maali isaa ta'u warri hordoftoota Yesuus Kiristoosiif erga gaafichaatii ka'ee pheenxeqoosota yookaan pheenxee jedhamanii waamamu jarri kunii ka jedhee mee ragaa. Tuma caafa keessan. Sitti beekaasa kana immoo jalqaba maal isin jedhe maqaan kan moggaafamee namootumaanii. Amma fakkeenyaaf maqaan kee asii ba'e namaanii. Dhaansin jedha amma fakkeenyaaf lafa kee ani toleeraanii nama akkasiitti jedhee yoo sitti moggaase hin taqabbaltaa maqaa kee. Dura mogga'ee baran. Dura mogga'ee dhiisi kaan amma waa si gaafadhe ayyaana irratti moggaafamee jette maqaa ayyaanaa wal qabsiifamee moggaafamee jette. Ayyaan eeyyeeyaa. Moggaasni kun kennameef jette. Mee ayyaanicha wal qabsiisamee warri hordoftoonni Yesuus Kiristoos pheenxee jedhamu ka jedhee mee ragaa tokko fidiin siin jedhe.
warri hordoftoota Yesuus Kiristoos pheenxee jedhamu jedhe wangeelli jedhee an dubbadheera achirraa ka'ee moggaafame sin jedhe man. Wangeelli hin jenne. Wangeelli kan jedhu duuka buutota kiristiyaanota jedhamu jedhe. Kiristiyaanota jedhamu jedha wangeelli. Hin jenne miti wangeelli. Pheenxeen garuu dhageeffadhu wangeelli kan jedhe kiristiyaanota jedhamu yookaan immoo kiristaanota jedhamanii waamaman kan jedhu wangeela irra jira. Pheenxee isa jedhu kana garuu nuyi fakkeenyaaf akka kiyyatti Indaam kun kan mogga'e yeroo dhiyoodha baay'ee wayi. Erga wangeela barreeffamee dhumee booda erga namoonni itti amananii gara pheenxee amantii ayyaana sana fudhatanii booda ayyaana sanarraa waan fudhanneef ayyaanni guyyaa sana waan nu ba'eef pheenxee jedhamnee waamamne jedhanii ofitti moggaasan namoonni. Walii galleerra. Moggaasni pheenxee jedhu macaafa keessatti wanti moggaafame hin jiru. Namni moggaases nama beekamaa miti nama bakkeetitti baase akkasumatti baafame yaada kiristiyaanota jechuu garuu hin dandeenya. Akkasuma jechuudha miti yaadni kee. Eeyyee. Ayyeessa kana bira dabara kiristaanota jechuu garuu wangeelatu jedhee jette. Kiristaanota jedhamu jechuu garuu wangeelatu jedhee jette. Wangeelanne. Ayyee wangeelli meeqatu jira macaafa keessa? Wangeeloti moo? Wangeeloti afurtu jira ka. Mee wangeelota keessaa isa kam keessatti kiristaanota jedhamanii waamaman? Siifa baasure wangeela Yohaannis keessatti. Siifa baasu qoy. Maannoo Maatiyoos 26 nutti fakkaata. Aizo. Bakka jalqabatti mogga'e moo maqaa kiristaanota jedhamu sana barbaadde? Bakka jalqabatti waamamu. Kiristaanota jedhamanii moggaafamu isa mata duree keenya keessaa bahu hin baanu ishi. Kiristaanota jedhamanii moggaafamu isaanii wangeelatu waamee jette miti. Eeyyee. Ayyee wangeela keessa wangeela isa kamiin keessatti wangeela afurtu jira akka macaafa keessanitti. Wangeelota keessa hordoftoonni Kiristoos kiristaanota jedhamanii waamamu ka jedhu bakka tokko. Daqiiqaa tokko na eeddaare. Hojii ergamoota boqonnaa 11 lakkoofsa 26 dubbis. Waa'ee wangeelaa. Koi katale maana eenyu maqaansa? Abu Xaayir daqiiqaa tokko na eegdaare. D'accord, tu peux faire. Kutaasaa kenneen gabaabsaa fi maaliif jooraa? Singingoo maal taateeti? Abu miut nang godin. Miut nang godin. Kala sin dubbadhu okke. Bakka itti jalqaba waamanii hojii ergamootaa 11:26 irra jira. Wangeela jenna obboleessa kiyya maanni wangeela irratti walii galee. Wangeelaan kun guutuun wangeeluma. Jira laa obboleessa kiyya maali nama wanti inni nu godhin kan. Wangeela afurtu jira. Nuuf wangeela kun hunduu wangeeluma inni nuyi. La banime wangeela jedha. Dudda isaas wangeeluma kun. Dudda isaas qabi. Asii karaa barreeffama san. Karaa barreeffamaas qabi maal jedha kun? Siqqa waan jiraami? Maal jedha? Macaafa qulqulluu jedha. Akka wangeela jedhaari. Wangeela jechuun hiikoo sagalee misiraachoo jechuudha barii kaansaa. Wangeela achi keessaa wangeela afur duwwaa jira. Qo'i dhaggeeffadhu. Wangeela jechuun sagalee misiraachoo jechuudha hiikaansaa. Obboleessa kiyya adaraa seera adaraa. Ishii abbaa ta'e. Wangeela Maarkoos, Maatiyoos, Yohaannis akkasuma Luuqaas jedhee wangeela afurtu jira. Wangeela arfan kun yeroo baay'ee barsiisa Yesuus Kiristoos achi keessa jira dubbii isaatti dha.
እሺ ኦኬ ቆይ ዲስ በቃ ናገል ተው ራኮን ቀቡ በቃ ዴቢሲን ጀዴ በር ዴቢሲን ጀዴ አደራ ቆይ ዲስ ማሳምቱ ኡጋራ ቢዲስ ኦፍ ማየሮን ትደረስታ ዲስ ወንጌሎት አርፋን ኬሳ ማሌን ፍረዶቹ በርባዴሽ ቆይ ደገፈዱ አይደል በቃ እሺ አተው akkuma tijette waata wangeelonni arfan qofa haataa rakkoo hin qabu wangeelota arfan keessaa malee hin fudhadhu jechuu barbaadde saydu kana qofa natti way dhaggeeffadhu maal taate waciniiti maal miiruma tasgabbiitiin haasaa irra miti maal taate ofuma yeroo dheeressuu jibbeetanii bar dhugaa rabbiyan situ jedhe malee ana miti wangeela keessa jira jennaan wangeela keessa wangeela furdu waan beeka wangeela gara biraa jira yoo ta'e fiduu hin dandeesse rakkoon qabu wangeela gara biraa jira yoo ta'e kanate wangeela arfan sana keessatti dubbatameera Yesuus Kiristoos ofii isaatii warri na hordofan kiristaanota jedhamanii waamamu jedhee dubbateera yoo dubbachuudha yommuu baate warri wangeela tsaafan sun immoo warri Yesuus Kiristoosin hordofan kiristaanota jedhamuudhaame wangeela sana keessatti tsaafameera isin jedha macaafa qulqulluun jenne situ ofii keetii wangeela jedhee macaafa qulqulluu wangeelli adda adda sigalee ani wangeela gaafan jedhu fayyaama isaanii wangeela jedha bakka ish kanuma hin beektu turte jechuudha akka inni waan biraa of keessaa qabu ndee maal jechuudha boleesso wangeela jedheetuma waamaane durumayyuu akkasumatti waaman wangeelli meeqa tachi keessa jira wangeelli tokkicha ammoo gala kanuma bar wangeela jedhamu wangeela dubbisi maqaa wangeela la maqaa wangeela jedhamuun kan barreeffame sirriidhuma afurtu jira la dudda isaa dubbisime na dhaggeeffadhu mee wangeela jedhamu macaafa qulqulluu jedha baay'ee na dhaggeeffadhu akkasitti himi maal jedha macaafa qulqulluu jedhaan siin jedhe garuu immoo ergaaleen Phaawulos barreessa wangeela jedhamanii waamamu atan akka ani dubbadhu hijiruma callisee isa dhaggeeffadhu ismaani alaaba jeequ barbaadde gaama jeequ barbaadde gaama amma dhuguma abbaa jeequ barbaade namni taa'aa jiru kun hunduu ni argaa maadhoo koo in arga kanaafuu lawaa gaafii gabaabduu tokkoon si gaafadheen seerri Museen barreesse seera uumamaa seera keessa deebii seera Leewwotaa seera ba'uu seera maalii ka jedhu suni wangeela jedhamu jarri nuni ani akka kootti namoonni kamuu bira hodhatte wangeeluma jedhanii waamu garuu immoo wangeela Maatiyos wangeela jedhamee maqaadhaan macaafa qulqulluu keessatti kan katabame maqaadhaan wangeela jedhamee kan kaa'ame sirriidha afur garuu immoo wangeela amma fakkeenyaaf nuyi macaafa qulqulluus wangeela siin jenna isa kanala seeronni Museen barreessan sun wangeela jedhamu qoyme amma kun haasaa ta'e mata duree keenya irraa achas nu kaachisee waan biraa kennu galchaa mata duree keenya naasabnu haadhoo maalii kan qabamma kun ayyee siin taraddaadha kun waan hiikan qabne irratti wal falmaa irraa baramma nuyi sinu badha bakka hiikallee qaba garuu sinu badhaati akka goonu wangeela afaan keessan jiru miti wangeela afaan keessaa ammoo xiqqootti kiristaana na gochuuf jedhee Phaawulos isachitti hojii ergamootaa keessatti katabame Agriiphaa mootii duratti hammuma xiqqootti Agriiphaa Phaawulosiin hammuma xiqqootti kiristaana gochuuf jettaa'ii jedhee itti dubbate Agriiphaan jechuudha wangeela keessatti yaa kana jechuun eeka wangeela keessatti moo hojii ergamootaa keessatti wangeeluma keessatti ayyee mimmeeddosa Maatiyos boqonnaa 26 wangeela Maatiyos boqonnaa 26 bani dubbis Idamija Sigargaru, tolera sigargaru. Koi siin fida. Xiqqoo deeqaa tokko na. Sigargaru. Maal gargaarta? Iddoo ta'edha jirtu miti innate haasaa jirtu kun. Koi siin baasa rakkoon qabu. Ayyee wangeela Maatiyos boqonnaa 26 jette baasish. Ayyee.
Bada miskiina jedha shaamini biro. Keessa deebi'anii turuun dhorkaa dhagaa. Ammoo baafattutti mane. Toleera kottumee as deebi'i waan hin jirre barbaadiniiti iddoo isaa sittan hima. Adaraa rabbi as deebi'i. Koy deebi'ee bar maali dandeeqaa tokkoon turu maali maasarramtaa. Wangeela Maatiyoosa ta'e dhaayirtu keessa hin jiru. No Maatiyoosa tun taane ergamoota 26 sorry Maatiyoosa ergamoota 26 Maatiyoosa 26 jedheemi ergamoota 26. Sin gargaara kottuu sin jedhee nanna diddekkoo. No. Wangeela keessa jiru. Yaa normaalidha afaan namaan dogoggoraa mere. Maarree an akkoo jalqaba kottu sin gargaaraa sin jedhe akka obbolummaatti si kadhadheen dadhabe. Hayyee wangeela keessa jiru. Cheekii godhachuuf ka'eetan. Cheekii godhachuuf jedhee tan naqee ilaale rakkoon qabu. Maatiyoosa maannoo ergamoota 26. Ergamoota 26 28 irra jira. Si himuufan ture koona diddiin. Argee. Erga dhattee Maatiyoos wangeelii keessa jira jettee dhaqii adeeman si dhiisee garuu si kadhadhee Simoona diddee walumaa gala wangeela keessa hin jiru mitiire wangeelota arfan keessa hin jiru. Wangeelota arfan keessa hin jiru yaa. Kiristaanummaan wangeelota arfan keessa hin jiru. Kiristaanummaan hin jiru jedha. Kiristaanummaan jedhaan jirru akkas jedhee mogga'e kan jedhu inni malee. Eekaa. Waa'ee moggaasarra jirraami? Waa'ee moggaasarra jirra. Moggaasarratti akkas achitti kan moggaafaman. Moggaasni sun wangeela arfan keessa hin jiru miti. Yesuus Kiristoos hanga deemutti silayyuu waa'een kiristaanummaa hin mogga'u hin beektaami lafarra jira barinni. Kallattii isatti hin qabsiisnuuti. Isaan kallattii. Wangeelota keessa ilaa dhaggeeffadhu. Wangeelota booda miti hojiin ergamoota kana beektamoo hin beektu? Beektaa? Toleeraa ko. Wayyee. Toleera wangeelota arfan keessa hin jiru walii galle. Hayyee Yesuus wangeelota arfan keessatti hin barbaachisu silumaa. Barbaachisu. Maaliif beektaa? Toleeraa ko akkanaa gootu. Yesuus Kiristoos amantaa kiristiyaana jedhamu beeka ture. Amantaa kiristiyaana jedhamu beeka ture. Maal wallaalee Yesuus Kiristoos waaqa bar waan hundayyuu ni beeka bar. Yee mee beekuu isaatiif ragaa amantaa kiristiyaana jedhamu jiraachuusaa. Good gaaffii gaariidha. Yesuus Kiristoos waan hunda beeka garuu waan beeku hundumaa godhee lafa kana kaayee waan hundumaa dubbatee hin deemne wantoota nuuf barbaachisoo ta'an qofatu nu barreeffame asirratti kana beektamoo hin beektu ati malee waan hundumaa waan beeku hunda ani kiristaanota beeka jedhee waan nu barreessuu barbaachise hin qabu usee jechuu barbaadetti. Kiristaanummaan siif hin barbaachisu? Sirriitti barbaachisa malee. Ayyee maaf hin barreessineef? Ani beeka jedhee moo? Ani beeka jedhee barsiisa maaloo siin jedhaan jiru obboleessa kee kiristiyaan. Ani beeka waan dubbattee of jalaa maaliif dhiittanii laakkeette ani beeka kan inni jedhee naa baasii jetteemi miti. Abbo Xalaa natti mana arga jedheeti jechuudha. Maaliif kiristaana ta'a jechuun barbaachise? Qo'ime neetwoorkii si qabeera Abbo Xalaa. Abbo Xalaa warri kaan jira sagaleen. Ni jira. Koi kan Abbo Xalahaati neetwoorkii Abbo Xalahaati. Irraa ifatama qo'i maqaa isaati. Waa'ee bu'ee kaa. Bu'ee galchine. Deebi'u. 7 daqiiqa. Haya rakkoon qaba. Yaa Abbo Xalahaa. Bilbilli sirra seenuu danda'a rakkoodha bare. Rakkoon qabu jedhiseen.